Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Sagaleen bilisummaa Oromoo dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 9tti afaan Oromootiin wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Akkam jirtu hordoftoota keenya nagaan keenya kabajaa bakka jirtan cufatti sinaa dhaqqabu sagantaa sagalee bilisummaa Oromoo har'aa keessatti qophii lama qabannee dhiyaanneeti jirra. Sagantaan keenya oduun eegala. Oduutti aansuun maqaa olaantummaa seeraatiin farreen seeraa uummata Oromoo irratti duula labsan mata duree jedhu jalatti qophii qindaa'etu isiniif dhiyaata. Xumuraa irratti ammoo afgaaffii miseensa Shanee Gumii ABO kan ta'an Jaal Dooktor Shugguut Galataa waliin deemsisnee kutaa lammaffaatu gama keessan ga'a. Hanga xumuraatti akka nu waliin turtan isin affeeraa oduudhaaf gara Jaal Shumburaa Odaattan isin dabarsa. Akkam jirtan dhaggeeffattoota keenya oduu yeroo kanaa qabnu isin dhageechisnaa. Oduu yeroo kanaa kan isin dhageechisu an Shumburaa Odaati. Liiban Cuqqaalatti obbo Araarsaa Dabalaa namni jedhaman waraana Bilxiginnaan ajjeefamuun dhaga'ame. Godina Baashaggar Oona Cuqqaalaa ganda warra jaarsatti abbaa ijoollee kan ta'an obbo Araarsaa Dabalaa ijoollee keetu waraana bilisummaa Oromoo keessa jira jedhamuun bakka Leedii jedhamutti waraana sirna Bilxiginnaan ajjeefamuu isaanii maddeen sagalee bilisummaa Oromoo gabaasanii jiru. Bifuma wal fakkaatuun humnoonni nageenya mootummaa halkan mana jireenya abbaa gadaa goobana hoolaa godina Shawaa Bahaa magaalaa Maqiitti argamu cabsanii seenuun erga saamanii booda fi ilma isaanii tokko to'annoo jala oolchuu abbaan gadaa goobana hoolaa Addis Istaandaarditti himaniiru. Miseensonni humnoota nageenya mootummaa halkan sa'aatii 5 hamma ganama sa'aatii 12tti qe'ee isaanii sakatta'uun turuun qarshii 200,000 fi meeshaalee miidhaginaaf faaya adda addaa akka saaman dubbatu abbaan gadaa goobana hoolaa. Sababbiin tarkaanfii kanaa shakkii ilmi abbaa gadaan Addunyaa Goobanaa waraana bilisummaa Oromoo godina Shawaa Bahaa keessatti socho'u hoogganaa jira jedhuun ta'uu abbaan gadaa ibsanii jiru. Kan gabaase Addis Istaandaardidha. Giddaa ayyaanatti haleellaa haaraa raawwatame namoonni 12 ajjeefamuu BBC'n gabaase. Godina Wallagga Bahaa Oona Giddaa ayyaanatti haleellaa haaraa tibbana humna goolessituu finxaaleeyyii Amaaran raawwatameen lammiileen Oromoo 12 ajjeefamuu BBC'n qondaala bulchiinsa naannoo sanii waabeffachuun gabaaseera. Haleellaan kun kan raawwatame erga torban lamaan dura waraanni mootummaa naannoo sana seenanii as ta'uun BBC'n hubachiiseera. Haleellaan kun gandoota 3 Oona Kiraamuu daangessanitti kibxata darbe raawwatamuun qondaala oonichaa waabeffachuun kan gabaase BBC'n haleellaa kanas kan raawwate hidhattoota Amaaraa finxaaleeyyii goolessitoota faannoo ta'uu qondaalli kun himuu ifoomseera. Gaba biraan waraanni mootummaa naannoo kanatti sochoofame jedhamu nageenya lammiilee Oromoo eeguun hafnaan ofiifuu maqaa Shanee jedhuun namoota nagaa manaa gadi baasee ajjeesaa jiraachuun maddeen gabaasaniiru. Finxaaleeyyiin Amaaraa faannoo jedhamus godina Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa keessa kan hin ba'in jiran ta'uu fi inumaayyuu caalatti humna isaanii jabeeffataa onoota fi gandoota adda addaa keessa faca'anii balaa dhaqqabsiisaa humnoonni dabalataas bulchiinsa naannoo Amaaraa irraa itti ergamaa akka jiru kanneen keessa beekan hubachiisaniiru. Weerara humni waloo finxaaleeyyiin Amaaraa fi waraanni mootummaa godinoota Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa irratti adeemsisaniin lammiileen Oromoo dhibbootaan ajjeefamuu, kumoota dhibbaan qe'ee irraa buqqaanii dirree irratti faca'uu fi
qabeenyi ummata kanaa tilmaamuun hin salphanne manca'uun ni beekama. Kaabinootni fi kadiroonni bilxiginnaa kibba ba'aa godina Baalee keessatti maqaa deeggarsa mootummaaf jedhuun ummata hiriirsaa jiru. Kibba ba'aa godina Baalee bahaa ona laga hidhaa keessatti kan argaman kaabinoonni fi kadiroonni sirna bilxiginnaa ummata hongee fi beelli jireenyan mankaraarsaa jiru. Gargaaruun hafnaan mootummaaf gargaarsa kennaa jedhanii dirqiin saamaa akka jiran maddeen keenya gabaasaniiru. Bulchitoonni mootummaa kun gandoota 33 ona hidhaa keessatti argaman irratti dirqamaa maallaqa humna ummataan ol ta'e murteessuun saamuu fi boosisaa jiru jedhu maddeen keenya. Waajjirri daandii onichaa birrii miliyoona 2,970, waajjirri bishaanii fi inarjii birrii miliyoona 2,475, waajjirri buusaa gonofaa birrii miliyoona 9,900, waajjirri fayyaa birrii miliyoona 6,600, walumaa galatti birrii miliyoona 21 fi 945 gandeen 33 onichaa keessatti argaman irratti maqaa seektaraatiin ramadanii ummata ofiifuu beela fi hongeen dhumaa jiru saamanii rakkoo daraniif saaxilaa jiru jechuun maddeen keenya gabaasaniiru. Namoota saamicha ija baase ummata irratti raawwatamaa jiru kana morman isin shaneedha jechuun mana hidhaa waajjira poolisii ona beeltotti guuranii hidhuun achi keessatti dararaa jiruun jechuun maddeen keenya ifoomsaniiru. Godina Bunnoo Baddalleetti namoonni balleessaa malee hidhaman mana murtii kan hin dhiyeeffamin ta'uun barame. Akka maddeen sagalee bilisummaa Oromoo gabaasanitti godina Bunnoo Baddallee ona Daaphoo keessa lammiileen Oromoo baay'een badii takkaan maleetti bulchiinsa sirna bilxiginnaan qabamanii kan hidhaman jiran yoo ta'u, kanneen amma dura hidhamanis mana murtiitti osoo hin dhiyeeffamin baatilee lakkoofsisaa jiran lammiileen Oromoo waajjira poolisii ona Daaphoo keessa hidhamanii jiran kunniin Obbo Taakkalaa Gammachuu osoo mana murtiitti hin dhiyaatin ji'oota 5f kan hidhaman, dargaggoo Shibbiruu Alamuu ji'oota 3f, dargaggoo Shibbiruu Alamuu ji'oota 3f kan hidhaa jiruu fi mana murtiitti kan hin dhiyaatne Obbo Amsaaluu Biraanuu ji'oota 2f kan hidhaa jiruu fi mana murtiitti kan hin dhiyaanne, Obbo Darajjee Suutumaa ji'a 1, dargaggoo Kennasaa Alamaayyoo ji'a 1, dargaggoo Baabbulaa Tsaggaayee ji'a 1, dargaggoo Gammachuu Xaamxoo ji'a 1, Shibbiruu Dheeressaa, dargaggoo Galataa Taayyee, Wanduu Baqqalaa, Taaddalee Haayiluu, Wayyeessaa Taarikuu, Eeliyaas Masarat, Waaqjiraa Balfaa, Amaanu'eel Ballaxee, Adaanee Guddataa fi Caalii Obsaafaa namoonni ji'a 1 hanga ji'oota 5 mana hidhaa keessa argaman kunniin yeroo garagaraatti kan qabamanii hidhaman ta'uunis baramee jira. Bulchitoonni fi kaabinoonni sirna bilxiginnaa lammiilee Oromoo kana hiisisuu keessaa kan harka qaban bulchaa ona Daaphoo Baahiruu Ballaxee, Marsimooyii Raggaasaa, Hindaalee Ittafaa, Tamasgeen Raggaasaa fi Biraanuu Galaan kanneen jedhaman ta'uu oduun Saabaa'oo dhaqqabe ni hubachiisa. Abbaan Gadaa Gujii duraanii Aagaa Xeenxanoon du'aan addunyaa kanarraa boqotan. Abbaan Gadaa duraanii Aagaa Xeenxanoo sirna gadaa laafee ture jabeessuu keessatti gahee guddaa taphataniiru. Akkasumas abbaan Gadaa Gujii duraanii bara gadummaa isaanitti aadaa fi eenyummaa Oromoo akka sirna gadaan miidhagee hojjetuuf hojiilee boonsaa hojjetanii darbanii jiru. Sirna gadaa gaggeessaa abbaa Gadaa Gujii duraanii Aagaa Xeenxanoo dilbata dhufu istaadiyeemii magaalaa Adoolatti erga raawwatame booda shakkisotti sirni awwaalchaa akka raawwatu koreen dhimmicha raawwachiisuuf hundaa'e beeksisee jira. Gaan kabajamtoota dhaggeeffattoota fi daawwattoota keenya oduun raadiyoo sagalee bilisummaa Oromoo har'aaf qabannee dhiyaanne asirratti raawwannee jirra. Sagantaalee raadiyoo sagalee bilisummaa Oromoo biroo hafan waliin turtii gaarii isiniin jenna. Hordoftoota keenyaa kan dhaggeeffataaf daawwataa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,250 irratti akkasumas karaa peejii sagalee bilisummaa Oromoo Saabaa'oo www.facebook.com/Saabaa'oo 1973 isiniif tamsa'aa jiruudha. Qophiin keenya oduun eegalee itti fufa. Maqaa olaantummaa seeraatiin farreen seeraa uummata Oromoo irratti
duula labsan qophii keenya itti aanee dhiyaatu kanarratti waan jedhu qaba kunooti. Maqaa olaantummaa seeraatiin farreen seeraa uummata Oromoo irratti duula labsan. Oromiyaan waggoota 5 darban kana keessa haala mul'ateen beekneen jeeqamaa jirti. Ilmaan Oromoo waraana murna bilxiginnaatiin haala suukaneessaan ajjeefamaa, hidhamaa, dararamaa, qe'ee irraa buqqifamaa, manaa fi qabeenyi isaanii mancaafamaa jira. Maqaa waraana bilisummaa Oromoo balleessu jedhuun waraanni biltsiginnaa Oromiyaatti bobbaafamuun haadholii ulfaa, daa'immanii fi manguddoota dabalatee uummata meeshaa maleeyyii haala suukaneessaa ta'een manaa fi bakka hojii isaaniitti dhaquun guyyuu ajjeesaa jiru. Manaa fi qabeenyi Oromoos waraana murna kanaatiin barbadeeffamaa jira. Uummanni miliyoonaan lakkaa'amus qe'ee ofii irraa buqqa'ee daandii irratti beela, dheebuu, aduu fi qorraan miidhamaa jira. Adeemsi kun waraana bilisummaa Oromoo kallattiin loluu hin dandeenyu kan jedhu irraa uummata waraanichi keessa jiraata jedhan fixuu yookaan buqqisuun qe'ee Oromoo hadiyyoomsuuf kan yaadamedha. Waggaa tokko dura itti gaafataman biltsiginnaa Oromiyaa obbo Fiqaaduu Tasammaa qurxummii balleessuuf haroo gogsuun dirqama ta'a jedhee waltajjii irratti kan dubbate miidiyaa isaaniitiin tamsaasame dhaggeeffatameera. Harribee lolaa akkasii miti amalli isaa. Loojistiikii uummata keessaa argata, guyyaa guyyaa siviilii ta'a, uummata wajjin oolaa, waltajjii isin gaggeessan keessa hin oolu, odeeffannoon argata, nama dubbatu ilaala, galgala deemee immoo tarkaanfii sukkanneessaa irratti fudhata jechuudha. Amalli isaa baay'ee wal xaxaadha. Kana balleessuun kan danda'amu akkuma qurxummiiti jechaadha. Qurxummii Paasifikii yookiin Atlantik Ooshinii keessa guurtee hin dandeessu. Guutumatti balleessuu yoo danda'ame bishaanicha gogsuudha. Kana jechuun waraana bilisummaa Oromoo kan isaan shanee jedhan balleessuuf uummata Oromoo dhabamsiisuu qabna jechuu isaaniiti. Kun karoora biltsiginnaan jalqabuma qabatee Oromiyaa irratti waraana labseedha. Uummata fixuun fala hin ta'u. Lola waggaa 2 naannoo Tigraayitti geggeessaniin uummanni nagaan walakkaa miliyoonaa ta'u akka ajjeefaman miidiyaaleen addunyaa hedduun gabaasaa turaniiru. Uummata hanganaa fixee biltsiginnaan loltoota Tigraay hin injifanne. Dhumaatii uummata nagayaa hanganaatiin booda mariidhaan araaramanii dhiyeenya walii galtee irra ga'uun ni yaadatama. Lola hin injifanneef jedhee biltsiginnaan uummata nagaa fixuun akka bu'aa hin qabne kan kaabaa kana irraa barachuutu irra ture. Ammas uummata Oromoo jumlaan fixee waraana bilisummaa Oromoo injifadhaan herregni deemamu ammas gaaga'ama hin barbaachisne dhaqqabsiisuu fi Oromiyaa caalatti dirree lolaa fi dhangala'uun dhiigaa keessatti babal'ate gochuun ala falan ta'u. Falli furmaata siyaasaati. Waggoota 5 darbaniif sirna biltsiginnaa Oromiyaa keessatti uummata nagaa kuma kurna hedduun maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartan yookaan of keessaa baasuu diddan jedhuun ajjeesaa turus waraana bilisummaa Oromoo balleessuun hin danda'amne. Kan inni miidhe garuu uummata nagaa meeshaa maleeyyii dafqee jireenya isaa mo'achuuf fiigatudha. Uummata dabaan fixuu irraa uummanni gara waraana bilisummaa Oromootti baay'inaan akka makamu kan kakaase tarkaanfii diinummaa sirna biltsiginnaa fudhatee fi fudhataa jirudha. Kun ammoo waraanni bilisummaa Oromoo akka guddatuu fi sochiin isaa akka babal'atuuf gumaache. Kan darbee irraa barachuu kan hanqate murni biltsiginnaa ammas Oromiyaa irratti maqaa waraana bilisummaa Oromoo dhabamsiisu jedhuun duula qindaawaa labsee jira. Duulli kun waraana bilisummaa Oromoo irratti osoo hin taane akkuma amma dura uummata Oromoo irratti labsame raayyaa ittisa biyyaa, poolisii federaalaa, humna addaa Oromiyaa, poolisoota Oromiyaa fi milishoota gandaa qindeessee waggoottan 5 darbaniif Oromiyaatti lola labsee uummata Oromoo irratti duulaa kan ture murni biltsiginnaa. Kanaanis bakka yaade ga'uu dadhabnaan hidhattoota naannoo Amaaraa humna addaa fi faannoo jigii baafatee
Oromoo irratti duguuggaa sanyii jiinosaayid geggeessaa jira. Kanattis itti quufinsa dhabuun ammas maqaa olaantummaa seeraa kabachiisuu jedhuun farreen seeraa kana Oromoo irratti duulchisuuf yaamicha godhee jira. Qaamolee nageenyaa jedhanii kan waaman garuu hojiin isaanii farreen nageenyaa fi faallaa seeraa kan ta'an Oromootti duulchisuuf labsii baasanii jiru. Uummannis akkuma waggoota dhiyoo kanatti ulee, bordoo, gajaraa fi eboo qabatee akka waraana biltsiginnaa dura bu'ee adamoo ba'uuf itti aanaan pirezidaantii Oromiyaa obbo Awwaluu Abdii guyyaa dheengaddaa yaamicha gochuu namuu dhagayeera jenne amanna. Uummanni leenjii waraanaa homaa hin qabne, manguddoonni, haadholii fi ijoolleen xixiqqoon ulee, bordoo, eboo fi gajaraa baatanii waraana PP hanga funyaaniitti hidhate dura deemanii akka waraana bilisummaa Oromoo lolaniif kan yaadichi taasifame. Kan qe'ee fi mana isaatti waraana murna biltsiginnaatiin ajjeefamaa oolus ummata kana. Lolaa fi gargaarsaaf kan yaamamus ummatichuma. Bakka ibiddaatti of dura buusanii ofii ammoo dhokataa duubaan deemu. Yommuu ol deebi'an ammoo ummatuma isaan dura deemee waraana bilisummaa Oromoo sakatta'uuf dirqisiifame kana ajjeesanii reeffa isaa bineensa nyaachisu. Manaa fi qabeenya isaas mancaasu. Akkasittiin ummata keenya gidirsanii ajjeesaa umrii aangoo dheereffachuuf yaalu. Kana hunda godhanii lubbuu ummata nagaa akka baalaatti harcaasanillee bifa kanaan furmaanni waaraan dhufuu abadan hin jiru. Bifa kanaan akka hin milkoofnes of beeku. Ta'ullee hojii diinummaa ummata irrattii fi waan farra seeraa ta'e hojjechuu ni dhiisu jedhamee hin eeggamu. Deddeebinee kan jennu gidiraa kana hunda keessaa ba'uuf ummanni gamtaan falmachuun dirqama ta'a. Hanga diinni mana manatti dhufee nu fixu takka ammoo dirqisiisee nu baasuun of dura nu buusee maqaa sakattaatiin akka bosona keessa joorru nu taasisutti eeggachuu hin qabnu. Hanga yoomitti mana teenyee duunaa? Yoo diddaa fi fincila jabeessine roorroon kun nurraa hafa. Jabaannee tokkummaadhaan yoo qabsoo finiinsine gabrummaa fi murna gabroomsaa kanatti xumura gochuu ni dandeenya. Falli jirus kana qofa. Uummanni callisnaan diinni garaa laafee yookaan gidirfamtaniirtu isin gahe jedhee nu dhiisu gonkumaa hin jiru. Qorichi roorroo qabsoo qofaadha.
Kasambo toko numani, tukumanga badam bitamu, inyumana manergifamu. Tinanda mahaturi natamu, jadi sugungongal jagamu. Hordoftoota keenya qophii keenya maayii irra geenye jirra. Innis afgaaffii miseensa shanee gumii abaa'oo jaal Dr. Shoggut Galataa waliin goone kutaa lammaffaa ta'a itti dhiyaadha. Tole galatooma waa'ee jaarmiyaa wayita ka'u sochiin karaa jaarmiyaa adda bilisummaa Oromootiin haala amma diinni ifa baasee Oromoo dhabamsiisuu qabna jedhee afaaniin dhaadataa ture sun har'a gadi ba'ee Oromoo dhabamsiisaa akka jiru sanuu kabaja namummaallee dhoowwatee waan ilmi namaa ilma namaa irratti hin goone kan raawwataa jiraachuu isaa kana yeroo argaa jiru kanatti sochiin karaa adda bilisummaa Oromootiin karaa jaarmiyaatiin taasifamaa jiru sochiin qabsoo bilisummaa Oromoo kan adda bilisummaa Oromoon durfamu jechuudha. Haala kam keessa jira haalli sochii qabsoo bilisummaa Oromoo maal fakkaata? Maaf adda bilisummaa Oromoo yoo jabaatee humna ta'ee kallattii hundaan jechuudha irree ta'e malee akkaataatti uummanni kan keenya roorroof gidiraa kana keessaa bahu akka hin jirre hundumtuu ni hubataa jechaadha. Warreen sirna Minilik deebisuudhaaf tattaafatanii fi akkasuma kallattii dhumaanuu mootummaan yeroo ammaa kana duulli uummata Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru sirriidha itti fufa jedhee kadhaadataa jiru. Sirna shiftaa sirna akka feete kan uummata Oromoo gidirsuudhaaf uummata Oromoo lafarraa duguuguudhaaf ifattii fi dhoksaan duula gaggeessaa jirutu jira jecha. Haala kana keessatti haalli sochii qabsoo bilisummaa Oromoo kan ABO'n hoogganamu maal fakkaata? Maalirra jira akka hoogganaa adda bilisummaa Oromootti wanni daawwattoota keenyaaf ibsitan? Waan hundirraa nuti hubachuudhaa qabnu akka qabsoon bilisummaa Oromoo jabaataa fi furgaa dhufeen diinni keenyas qabsicha dhabamsiisuuf jecha toora ittiin qabsicha fuula dura dhaabbatu bal'ifataa fi ciminaan risoorsii farkatti qabatee jiruun irratti hojjechaa deemuunsaa ifadha. Inni kun hubatamuu danda'utu sirra jira. Addi bilisummaa Oromoo yeroo tokkoyyuu nagaatu isiniin eegaa jedheen beeku. Maaliif madaallaa humnaatu amma inni irraa ol ta'ee argamutti gochi diinaas akkasuma cimaa jechaadha. Gaafa qeerroon bilisummaa Oromoo ijaaramutu waraanni bilisummaa Oromoo jiru balaa asa deemu ilaaleeti balaan suni daandii tokkittiidhaan duwwaa irra aanamuu hin danda'u. Kanaafuu humna qabsoo kanaa toora garabiraadhaan itti cimsuun hedduu murteessaadha jedhee waan amaneef turan inni qeerroo bilisummaa Oromoo yaada. Sana boodas raafamee mootummaan suni jijjiirama of keessatti jijjiiruu haa fidu malee addi bilisummaa Oromoo guyyaa tokkoyyuu sirni dhufuuf deemu sirni of jijjiiraa jira jedhee irraa haasa'u kun uummata Oromoof qabu haa fiduuf deema miti ka jedhu sana gaaf tokkollee himuu irraa dhaabbatee hin beeku. Gaafa biyyatti seenne gaafa fulbaana 15 bara 2018 namni duubarra deebi'ee haasaa dura adda bilisummaa Oromoo qalbiidhaan caqasee fi hiree ofiif kennee ilaale uummata kana keessatti waliin qabsaa'uuf qabsicha waliin itti seenuuf dhufne malee waan arginuuf mijatee sadarkaa nuti hawwinurra geenye miti kan dhufnee jedheeti adda bilisummaa Oromoo dhaabbii qabu qulqulleesse. Maaliifi humni Oromoo dogoggorsee ofiisaa immoo deemsa sararaa siyaasaa yookiin immoo political roadmap mataasaa inni qabatee aangoo siyaasaa fi humna mootummaatti hidhatee jiru balaa uummata Oromoo ta'uusaa qulqulleessee fi beeka ture. Haa ta'uti waan burjaajiin dhalateef Oromoo keessatti isa kanama burjaajii isaa
soortaawtii godhutti yeroo fudhatee ammas taanaan adda bilisummaa Oromoo waamicha kana kan inni godhe kana bifa akka amma keessa jirutti karaa nagaasa qabsaa jiru kana keessatti waan godhamuun isaanirra jiran tartiibaan irratti hojjetaa deema hanga mirga uummata Oromoo kabajamutti waan dhaabachuuf deemuuti irra guddaa garuu mooraan qabsoo bilisummaa Oromoo kan mirga uummata Oromoof dhaabbatee jiru mooraa isaa jabeeffatee qabsoo isaa toora adda addaan gochuun akka inni sarra jiruudha nuti sitti amannu isa kana toora kana jennee kan lakkoofnu hin qabnu kana gochuutti jira ittis fufa kan inni si'achuu danda'u kan Akkuma nama jedhe haala amma jirru kana keessatti sochiin qabsoo bilisummaa Oromoo daran jabaachuun akkaan murteessaadha. Uummanni kan keenya kallattii hundaan roorroo ammatti jiru kana irraa ofittisuu qofa odoo hin taane eenyummaa isaa biyya isaa kabajsiifatee hegeree isaa ifaa tokko ijaarrachuudhaaf kallattii hundaan soso'uun murteessaadha jechuudha. Kana keessatti waliitumsi uummanni kan keenya biyya keessaa fi biyya alaati haala amma deemaa jiru kana keessatti taasisaa jiru diddaan taasisaa jiru waa hedduu nama kan jajjabeessudha. Haa ta'u impaayeratti sana keessatti kan roorrifamaa jiru uummata Oromoo qofa akka hin taane beekamaadha. Oromootti hammaattu malee jecha. Akkuma Oromoo kanneen yakki adda addaa irratti raawwatame ni jira. Addatti garuu wayita uummata keenya irratti ifatti duulli irratti baramee ifatti mormi qalamee ifatti haala suukaneessaadhaan roorrifamee mootummaadhaan immoo sirriitu godhamaa jira borullee tufa jedhamee ibsi bahaa jiru kanatti akkasuma akkuma adda bilisummaa Oromoo jaarmayoleen adda addaa sabootaa fi sablammoonni impaayera sana keessa jiraatan kan mirga isaaniitiif falman haala uummanni Oromoo keessa jiru kana akkamitti ilaaluu qabu har'a cal'isaan ilaalanii boru maalitti deemama wanni kun isaaniif ni oolaa fi hariiroon ummatoonni waliin qabaatan hoo wata uummanni Oromoo akkana ta'u kanatti cal'isanii ilaaluun kun gara kamitti deemaa jettu haala hariiroo uummatni Oromoo fi yookaan qabsoon bilisummaa Oromoo falmitoota qabsaa'ota mirgoota saba isaaniitiif qabsaa'an kanneen impaayeratti keessa jiran kan biroo waliin jiru maal fakkaataa isa jedhuufani. Rakkoo wal fakkaatu qabna lamaan keenya iyyuu rakkoon wal fakkaatu jaarmoleen sabaaf sablammoota adda addaa uummata isaaniif falmaa turan kan tumsa waliin dhaabbannee turre 2015 yookiin sanaan durayyuu hojjetaa turre hedduun isaanii didhaa unuun nu mudate yookiin chaalenjii nuun mudate isaaniinis mudatee ture maalidhaa humni mootummaatti hirkatee sirna federaalizimii sabdaneessaa balleessuuf tattaafatu kun biyya keessarraa hanga irreensaa dheeraadhaa mootummaa Eritiriyaa wajjiniin wal dabalatee humnootii kana laaffisuu irratti burjaajii uumuu irratti waan guddaa hojjetanii turan. Inni kun unu caalaa dafnee dandamanne irraa kan hafe jaarmoleen siyaasaa garaagarii rakkoo keessa seenanii turanii haa ta'uuti amma akka nuti argaa jirrutti humnootiin karaa qabsoo hidhannoo falmanis haga tokko wal funaanaadha jiru humnootiin qabsoo karaa nagaa deemsisaa jiran dhibee kana hubatanii tumsa waliif gochaa tumsa siyaasaa dippiloomaasii tumsa karaa garii godhachuudhaaf hundeerraa wal faana hojjetaa jirra deebisnee uf hadhaadheessaa uf jabeessaa bakka hariiroo keenya wal hubachuu danda'urra geenyee jirra waan tokko isaanis qulqulleessanii hubatu waansaa lafa babal'ifannaa duwwaa ishee handaara lafa amaaraatiin lafa qabatanii dhaabbatu miti waansa ani inni deemu sirna naftanyaa diriirsuu ta'uu hin hubatu. Sirni naftanyaa immoo Oromoo duwwaatiin mitanii jalatti qabee bulchaa ture hunda keenyadha. Humna uummata kibbaa fi kibba bahaa fi kibba dhiyaa walitti dabalateetti nu qabatee ture.
Kanaafuu bi isaan irratti dhaabbata Oromoo irratti dhaabbata ka jedhu hin qabanii akka inni isaan qaqqabullee hubataa jiranii akkuma uummanni Oromoo yeroo gabaabaa ta'e as sagalee isaa wal dhageessisee wal faana dhaabachuu jalqabe isaanillee tooruma kanaanii uf jabeeffataa wal faanas jajjabaataa jirraa oolee bulee garuu jiruu irratti mul'ataa akka ta'uun arguuf deemna jecha. Qabsoon adda bilisummaa Oromoo kan gaggeessaa jiru qabsoo ofirratti hirkannooti. Uummanni keenya kan abdannuu fi ka qabsoofnis uummata keenya kan abdannullee uummata keenya ka jedhutu jira yookaan bifa sakaayyoo saniin deemama jechaadha. Uummanni keenya haala amma keessa jiru keessatti bifa barbaachisaa ta'e hundaan ofaa ittisuun waamicha adda bilisummaa Oromooti. Kana keessatti jaarmeewwan siyaasaa kanneen akka kan Oromoodhaaf falman kanneen akka KFOs ni jiru kanneen biraas ni jiru akkasuma immoo namoonni dhuunfaadhaan mirga namoomaatiif falman aktivistoonni yookaan rogeeyyiinis ta'uu danda'a hayyoonni qaamoleen hawaasaa adda addaa ka biyya keessa jiran ka biyya alaa jiran hundumtuu ilmaan Oromoo bakkoota adda addaa jiran duulli amma deemaa jiru kun duula Oromummaa dhabamsiisuti yeroo ammaa kana keessatti yoo of kenniinsan waan qabaniin hin duulle ta'e bifa barbaachisaa ta'een Oromoon humna akka horatuuf akka waan qabu tokko akka gadi baasee ka qabeenya qabu kan beekumsa qabu kan dandeettii qabu kan immoo hariiroo uumuu fi qunnamtii uumuu akka reef jettan loobii gochuus ta'uu danda'a waan adda addaatiin waa gochuu danda'us akkasuma waan qabu hundaan akka duuluuf hayyoota Oromoo beektota Oromoo abbootii qabeenyaa jaarmeewota mirga Oromootiif falmina jedhan kanneen adda addaa hundaaf wanni hin dhaamsisin dabarsitan maalidha? Yoo haala ammaa kana keessatti immoo bifa amma jiru kanaan immoo wal faana tokkummaadhaan duulamuu baate hireen nuti qabne hoo maalidha akka Oromootti? Waan handhuura dhibee keenyaati gaaffii namatti kaastee ammoo isa kana furmaata isaa godhannee yoo itti deemne irra aanuu dandeenya. Inni nu dhiibee inni nu qabachuuf deemaa jiru gama tokkoon bifa mootummaa fakkaatuutiin uf ijaareeti toora adda addaatiin deemaa jira. Gama biraatiin akka uummataatti uummata tokkoofan dhaabadhe jedhee nu dhiibaa jira. Akka uummata Amaaraattis uf godhanii uummata keenya utu adda hin baasiin ajjeechaa qalaa waan arge godhaa deemaa jiru. Deebi'an immoo innumti kun mootummaa golga godhateeti akka mootummaattis nurratti bobbahee jira. Kana jechuun Oromoon mootummaa hin qabu kan isaaf dhaabbatu jechaadha. Mootummaan federaalaas madaalawaa tahee biyya sana uummata biyya sana keessa jiru ija xiqqoo fakkaatuutiin bifa feer ta'e tokkootiin ilaalaatti hin jiru jechaadha. Kanaaf Oromoon waan akka uummataatti nu dhabamsiisuuf nurratti hojjetu kan akka uummataatti uf ijaarree irra aanuu danda'utu nurra jira jecha bifa mootummaa fakkaatuutiin uf ijaarree irra aanuu danda'utu nurra jira bifa mootummaa fakkaatuutiin uf ijaaruu jechaan toora adda addaatiin qindoomina hojiitiin kaayyoo tokkoof hojjechuu danda'utu nurra jira. Kanaaf hunda qabaa Oromoon jaarmoleen siyaasaa qindoomina hojjechuu danda'u abaa'uuf kafaa'uun qindoominaan bifa isaanitti fakkaateetiin akka jaarmiyaa siyaasaatti hojjechuu danda'u. Qindoomina siyaasaa bakka jiraniif haala jiran keessatti isaan hojjetan irratti dabala uummanni Oromoo isaan kanaaf utubaa ta'uu danda'u sirriidha. Warra mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo gola diinaarraa adda uf baasee fedhii uummata Oromoo dantaa uummata Oromoo kabachiisa jedhee irratti cichee jiru kanaaf utubaa ta'uutu sirriidha. Utubaa ta'uun immoo inni ogummaa qabu jaarmiyaan akka civic organization'itti irra ijaaramee jiru, jaarmiyaan akka waldaa amantiitti ijaaramee jiru, jaarmiyaan akka waldaa hawaasaatti ijaaramee jiru, even afoosha dabalatee bakka jiru sanatti maachaan
Oromoo bilisummaa Oromoo keessatti dhalli Oromoo godhu hannam tokkollee diidatti hafuun isarra hin jiru. Hanga danda'ametti warri amantootaa sagalee loobiidhaaf sagalee guddaa ni qabu. Hawaasni keenya sagalee ni qabu. Han ilaaluun nurra jiru. Paartiirraa olitti ilaalcha nutti dhufee jiru suni ilaalcha uummata Oromoo baraaruu isa jedhu. Sanaatiin hubatee namni inni mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti goola tokkotti wal sassaabee fuula dura diinaa dhaabachuuf irratti hojjetaa jiru kanatti utubaa ta'ee jala hiriiree hojjetu ka jedhuun qaba. Waan hojjetamu ifaadha. Biyya keessattis alattis kan qabsichi namarraa gaafatu wallaalee hin jiru. Har'a uummanni Oromoo ni beeka jennee herregnaa. Maaliif bu'ii ba'ii hamaa keessa darbee taskee jira. Ammallee waan hamaatu isa mudata. Isa hamaa mudatu kana akkaataa itti dura dhaabbatu qindoominaan ijaarsaan wal jala adeemuutiin duwwaa irra aanuu danda'a. Isa kanammoo fireemworkii isaa bifa mootummaa fakkaateetiin yoo uf ijaarre duwwaadha kan nuti kun. Bifti mootummaa fakkaate jechuun immoo bifa paartii poolitiksii irraa ol ta'e dantaa uummatichaa kabachiisuuf wal faana dhaabbatuutiin yoo irratti hojjetamee fi yoo itti fufeenyaaf dhawaataan dhaabbataan wal quba qabeenyaan hojjetame waan kana uf baraaruu ni dandeenya jenneetti amana. Hordoftoota keenya afgaaffiin kun kanaan hin xumuramne. Itti fufa isaa sagantaa keenya itti aanu keessatti qabannee dhiyaatna. Atau malenji kane kalacha kapsu kodane abao oleh paraguma ire jungkur pama kalacha kapsu bilisuma. Pajate namne tandur kutera itu barane ina capsuda wal gurme kane kalla jaga so jabandur kane abao oleh paraga rumah ire jungkur pama kalla jaga so bilisuma. Kamnu janti akarasi kanu kanamnu amma gafuno kamir kanau kana abinu abao kanu abao ele paraga rumah ire jungkur pama kala jaga so bilisuma. Abdida kambula kote bulatane waltaji kapso adunya bane kalacha kapso jabandur pamne abao oleh paraga rumah ire jungkur pama kalacha kapso bilisuma.
keessa buqqifne seera dhabdummaa innan haraa keessa barbadeessine qulqullummaa qabsoo teenya eegganne ABO OLF ABO OLF farra gabrummaa irree cunqurfamaa kallacha qabsoo bilisummaa. Akkuma duraanaatti jennee humna diinaatiin kan hin sobanne olola fedheen kan hin hiikamne hanga maayii loluu waboo muranne ABO OLF ABO OLF farra gabrummaa irree cunqurfamaa kallacha qabsoo bilisummaa ABO OLF ABO OLF farra gabrummaa irree cunqurfamaa kallacha qabsoo bilisummaa. Egaan dhaggeeffatootaaf daawwattoota keenya qophiileen har'aaf qabannee dhiyaanne kanuma irratti xumuramee jira. Jalqabaa hanga xumuraatti nu wajjiniin taatanii sagantaa keenya hordofuu keessaniif galata argadhaa jecha sagantaa dilbataan hanga walitti deebinutti nagaa fayyaa keessa nuu turaa. Injifannoon uummata Oromoof.